Maqaan keenyudha. Keewoliin jedhama. Ashi keewol macaafa qulqulluun dubbifattaa akkamidha macaafa? Xiqqoo nan dubbisa garuu muraasa. Macaafa qulqulluudhaafati hiika akkamii laatta yookiin immoo jireenya keetiif macaafni qulqulluun maalidha? Macaafni qulqulluun anaa fi karaadhaa, dhugaadhaa fi daandii gara jireenyaatti na geessudha. Haa ta'u ishii macaafa qulqulluu keessaatii gaaffii muraasan si gaafadha eeyyamamaadha deebisuudhaaf. Tolee rakkoon qabu nan yaala. Haa ta'u ishii bakka Yesuus itti dhalate maal jedhama? Bakki Yesuus itti dhalate Beeteleem jedhama. Ashi argatteetta mootichi bakka qonnaa Naabotee fudhatee eenyu jedhama? Ahaabi. Ahaabidhaash argatteetta haa ta'u gaaffii sadaffaa si gaafadha. Abbaan mootii Solomoon eenyu jedhama? Abbaan mootii Solomoon. Abbaan mootii Solomoon Daawiti. Abbaan Yohaannis Cuuphaa eenyu jedhama? Abbaan Yohaannis Cuuphaa. Abbaan Yohaannis Cuuphaa eenyu jedhama? Hisqeelii. Dhabdeetta.